Kubbaa miilaa ijoollummaa kootiin jalqabee kan jaalladhe immoo abbaan koo leenjisaa kubbaa miilaa ture. Inni gaafa deemsa wajjin deemaan na shaakalsiisan jaalladhe. Boonaan Kumarraa waggoota 5 darban piroojeektiiwwan garagaraa lama keessatti taphateera. Tokko Halleettaa kan jedhamu jira. Achi shaakaleera. Godoliyaasis kan jedhamu shaakaleera. Waggaa 2 akkas waggaa 2 waggaa 3. Amma abbaa koo fi gochoonni jiran jiru isaan wajjin Kasti shaakalaan jira. Abbaan isaa leenjisaa Kumarraa Baqqalaa fi harmeen isaa Sabla Warqaa Ayyanaaw daa'imummaa isaarraa waan eegaleef kennaa kubbaa miilaa taphachuu horate jedhu. Ijoollee 3 qaba dhiira. Boonaan isaan keessaa mucaasa xumuraati. Gumbii haradhama. Waggaa 4 kan jalqabsiise. Carraanii ani mucaan koo kan kubbaa miilaatiin jijjiiramu na godhe tokko immoo akaadaamii kana keessa leenjisaa ta'uu gooti. Mucaan koo sanarraan ka'eetigaa leenjii kubbaa miilaa kanatti dandeettii kubbaa miilaa akka inni fooyyeffataa dhufu umurii isaatiin immoo kan inni jijjiiramaa dhufu kan goone jechuudha. Kubbaan miilaa mana keessatti jira ittiin taphata. Kanarraan kan ka'e yeroo hundumaa kubbaa miilaa harka isaarraan dhufu miila isaarraan baatee deema gara deemutti mana keessa dhiitaa deema gara deemutti mana keessa bakkee gadi ba'ee dhagaa argus dhagaa biraan darbu dhiitaa madeema meedaarra yeroo hundumaa meedaarra dhabbaadhaa wajjin. Mana barumsaatis immoo kubbaan harkaan dhibu. Boonaan akka hojii isaa idilee shaakalaa fi tapha kubbaa miilaarraa fagaatee hin beeku. Torbanitti guyyaa 3 dhufa. Leenjii fudhachuu fi achi shootingiin hojjannaa, diriibilingii, paasingii maal taphan hojjannee dhumarratti maachii taphannaa geemii masaanuu taanee taphanna. Taphataa dinqii addunyaa daawwachaa fakkeenya godhatee kan guddate Boonaan viidiyoo isaa irra deddeebiidhaan ilaaluun irraas barachuu dubbata. Kan inni ta'uu barbaadu akka Liyoonel Meesiidha. Viidiyoo isaa ilaalaa shaakalaa. Mucaa kana ilaaltanitti bifa isaa ilaaltanitti hojjaan isaa bifa isaa kan ilaaltanii miila dominant leegi miilli isaa kun almost Meesii wajjin bifi isaa illee wal fakkaata baay'ee. Adeemsi isaa amma kubbaa yeroo qabatee fa'aa deemu maal jedhu neecharii masaatiin gara sanadha gara mucaa sanaati wanni isaa. Kanaaf anis kana akka inni sana ta'u nama baay'ee. Angiseen dumaa Meesiidha. Ijoollummaa masaatii qabee Meesiidha. Lakkoofsi uffatus lakkoofsa 10 akkuma Meesii. Bakka Meesii manatti fakkaata immoo ni ilaalis. እንደ ሜሲ በሉ ኳስ አያያዙ አጫወቱ ሜሲ ይጫወታል እንደ ሜሲ ነው የሚጫወተው ጎሎቹ እንደ ሜሲ Kan na fayyade waan adda addaadha. Innis bitaadha. Gaafan taphadhus akka isaan taphadha. Taphattoonni kubbaa miilaa sadarkaa olaanaan taphatan kanneen akka Xavi, André Iniesta, Carles Puyol, Sergio Busquets, Victor Valdés, Gerard Piqué fi Lionel Andrés Messi fa'aa bu'aa akaadaamii La Masiaati. Damee akaadaamii La Masia kan ta'e akaadaamiin B1 Soccer Catalan jiru gara Itoophiyaa dhufuun guddattoota seeccaan keessaa tokko Boonaan Kumarraadha. Ammani gatii B1 Soccer Academy filatamee fi inni gatee eegamaa jiruu fi asumattiin shaakalaa jiruuf. Leenjisaa masa heed koochiitu dhufee filate. Carraan kun Boonaan Kumarraaf abjuun isaa dhugoomuun akkuma Lionel Andrés Messi gara Barcelonaa akka imalu gargaaruu danda'a. Carraan kun anaaf kan naumaa jiru Messiin achi biyya isaatii ba'ee waan ala Messiyaa deemee ani isaas biyya kootii deemee kan La Messiyaa gatiin galuuf akka isaatti na leenjisu anis gaafa guddadhu iddoo isaan bu'aa jechuudha. Carraan Boonaa an biyya keessatti dhee yaadamu qonu gargaare amma ji'a amajjiitti deemuudhaan yaadamaa jira. Oromiyaas biyya keenya Itoophiyaas akka addunyaattis immoo beekamtiin argata isa jedhu abdii guddaan qaba. Kutaa 7ffaa kan baratu Boonaan Kumarraa barnoota isaan barataa cimaadha. Barnoota isaan cinaatti kennaa kubbaa miilaa taphachuu qabu kanaan waggaa dhiyoo gidduuttiin bakka guddaa ga'uu danda'a jechuun hiriyoonnii fi maatiin isaa raaganiiru. Waggaa 6-7 booddee kilaboota guddaa keessatti inni argitu kan ammoo abdiin qaba irrattis nan hojjedha. Waaqayyo immoo na gargaara dhee yaada. ቦና የ10 ዓመት ወይ 5 ዓመት በኋላ አርሰናል ወይ የሚፈልጋቸው ክለብ መግባት ይችላል እሱ biyya kootii fi wancoota adda addaa akka wancaa addunyaa Afrikaa wancaa maal warra kana nyaachisuun barbaada.